Yeroo nuti amma keessa jiru kun yeroo teknoolojii waan ta'eef namni hedduu bilbila isaa of harka isaa irraa hin dhabu jechuudha. Kanaaf bilbila harka irraa qabaannee nootii qabachuuf immoo kitaabilee garaagaraa yookiin immoo nootiiwwan adda addaa harkatti qabannee deemuu yookiin peennaa barbaaduun waan teknoolojii irraa fagaatedha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana bilbila harkaa qabnu fayyadamnee nootii barbaannee mana barnootaa ta'e lafa barbaannetti lafa kamittiyyuu nootii babbareedaa barreeffachuuf kan nu gargaaru aappii hedduu barbaachisaa ta'een isinii qabadhee dhufe aappii gurguddaa lama isinitti agarsiisa. Kan nootii barreeffachuuf isin gargaaru peennaa tokko malee yookiin nootii harkatti baatan tokko malee bilbila keessan qofaa fayyadamuudhaan nootii kan irraa qabattan appilikeeshinii hedduu murteessaa fi baay'ee bareedaa ta'e laman isinitti agarsiisa. Aappiin kun firiidhaan argama. Lachan isaayyuu firiidhaan argama. Yoo argachuu baattan yookiin pileestoor irraa buufattanii yoo dhabdan gara Telegiraam chaanaalii furtuu aappii deemtanii liinkii isaa achirraa argattanii buufachuu dandeessu salphaadhumatti isin jechuun barbaada. Aappiin kun aappii bareedaadha jechuudha. Fakkeenyaaf tokkosaa gara keessaa seenuu isin agarsiisan amma nootiiwwan garaagaraa hedduu waggoota hedduu barreessan asirraa qaba jechuudha. Dabalataanis immoo kitaabota adda addaa salphaatti dubbisuudhaaf kan na gargaaruu fi baay'ee bareedaa namni kamillee bilbila isaarraa qabaachuu kan qabudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun aappii hedduu murteessaadha. Nageenya hin dagannee nageenya kun kabaja lafa haa ta'u kabajamoo maatii yuutuub chaanaala furtuu aabba kam jirtu jecha har'a viidiyoo kana keessatti kan hojii ilaallu nootiiwwan babbareedaa wantoota adda addaa irratti qabachuuf nu gargaaru bakka kamittiyyuu yaadannoo adda addaa irratti barreeffachuuf kan isin gargaaru aappii hedduu bareedaa ta'e lamaan isinitti agarsiisa. Inni tokko WPS Office yoo ta'u inni kaan immoo Keep Note waan jedhamudha jechuudha. Lachan isaa baneetan akkamitti akka isin fayyadamtanan isinitti agarsiisa. Caalayyuu viidiyoo kana kanan isiniif hojjedhe akkaataa itti fayyadamaa isaati malee aappii kana salphaatti buufattanii bantanii akkaataan isaa akka isin hin rakkisneef amma irra kilikii godheen tokko tokko isaarratti nootii muraasa barreessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf fakkeenya warri WPS Office isiniif hojjete bilbilli keessan isa buufattu warri inni isin dide immoo Keep Note kan jedhu kana buufattanii salphaatti itti fayyadamtu. Lachan isaa yoo baneen isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti WPS Office'n amma gara keessaa gaafa seennu ani nootiiwwan garaagaraa waggoota hedduu barreessan irraa qaba jechuudha. Nootii babbareedaa irratti barreeffachuuf nu gargaara. Kanaaf yoo barbaadan piriinti gochuu dandeessu. Nootiiwwan ani barreesse ilaalinaati akkaataa itti fayyadama isaatii isinitti agarsiisuuf dhufe. Kanaaf jalqaba irratti bakka pilaasii kanatti kilikii gaafa gootan wantoota garaagaraa isiniif fida. Aappiin inni kun niw dookumentiin jira, niw miimoon jira, niw piresenteeshiniin jira akkasumas immoo niw spreadsheet kan jedhu kun jira jechuudha. Inni jalqaba Excel adda addaa hojjechuudhaaf nu gargaara. Irra kilikii goonee gara keessaa gaafa seennu Excelwwan garaagaraa, fireejiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf bilbila keessan fayyadamtanii akka kompiitaraatti hojjechuudhaaf hedduu isin gargaara jechuudha. Baay'ee isin gargaaraaf hojjechuu yoo barbaadan jala kana tools jedhee kiiboord jedhee wantoota adda addaatu jira. Bakka kiiboord irratti kilikii gootanii waan barbaadan barreessitu jechuudha. Kompiitara irratti akkuma argitan gaafa san sitti barreessitan dhufee jalqaba irratti isiniif galcha. Kanaan booda edda barreessitee xumurtaniin booda iddoo waan reektaangalii kana irratti kilikii gootaniiti seefii goota. Asirratti kilikii gaafa isin gootan bakka itti seefii gootan isinii fida. Kan barbaadan maay dookumentis ta'ee yookiin immoo poonis ta'ee iddoo barbaadanitti seefii godhattu jechuudha. Salphaatti irratti edda barreessitanii booda jechuudha. Kan akkamitti akkasiin fayyadamtan yoo barbaadan viidiyoo biraan isiniif hojjedha. Gara duubaa baakii godheen kan biraa isinitti agarsiisa. Ammallee dhuftanii niw piresenteeshinii kan jedhu kun immoo paawerpointii adda addaa bilbila keessan fayyadamtanii paawerpointii barreessuudhaaf isin gargaara. Fakkeenyaaf amma double tap bakka wanti kilikii goonetti amma PowerPoint bilbila keenya fayyadamnee kompiitara yoo hin qabaanne presentation adda addaatiif nootiiwwan garaagaraa bifa bareedaadhaan qabachuu yoo barbaanne kan nuti fayyadamnu isa kanaadha jechuudha. Yookiin isa lammaffaarra jirudha jechuudha. Pilaas irratti kilikii gootu kanaan booda bakka new presentation jedhu kan kilikii gootaniiti gara keessaa seentu. Kanaan booda irratti kilikii goona. Kan jalqaba irratti kilikii goone dhumnee bakka keyboard jedhu kanatti kilikii goona. Keyboard irratti gaafa kilikii goonu select objective nuun jedha. Objective isa jalqabaa filanna. Isa jalqabaa erga filanneen booda bakka reektaangilii kanatti kilikii goona. Bakka reektaangilii kanatti kilikii goona. Dabalachuu barbaanne immoo iddoo pilaasii kanatti kilikii gaafa goone fuula kana nuuf fida. Iddoo reektaangilii kanatti kilikii taasisan. Asitti kilikii gooneeti isaatti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf kiiboordiin ni bana. Kanaan booda iddoo kanatti waan barbaanne jennee barreessina jechuudha. Amma barreessina. Akkasii barreessaniin booda iddoo tools jedhu kanatti kilikii gooneeti jala kana akka barbaannetti foontii isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Foontii isaa akka barbaannetti halluu barbaanne irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Warreen kana select edda gooneen booda kun guutummaatti PowerPoint jechuudhaaf hedduu nu gargaara jechuudha. Halluuwwan garaagaraatu jira akkasumas foontiiwwan adda addaatu jira jechuudha. Foontiiwwan gosa garaagaraatu jira. Iddoo foontii kilikii gootanii gara keessaa seenuudhaan tokkoon isaa diiteelii ilaaltu jechuudha. Kun badaas irra akkasuma qabu jechuudha. Haalli fayyadama isaati baay'ee easy waan ta'eef. Kanatti hunda isaa bifa salphaa ta'een barreeffatanii erga xumurtaniin booda iddoo rogarfii kanatti kilikii gochuudhaan seefii goona jechuudha. Asitti kilikii gooneeti seefii goona barbaadan foon irratti yookiin immoo maay dookumentii kan jedhu kanatti seefii goona jechuudha. Kan barbaanne irratti seefii goona.
edda seefii gooneen booda isa deddeebinee yeroo barbaanne fuunee dubbisuu salphaatti bilbila keenyatti seefii nuu ta'a jechuudha. Amma dookumentii irratti yookiin immoo foon irratti seefii godhannaa jechuudha. Edda barreeffannee xumuranneen booda. Kan jalqaba kanarratti mata duree barreessina. Bakka jalqabaa kanatti mata duree barreessina. Iddoo kanatti immoo waan barbaadnu barreessinee akka barbaadanitti diizaayinii barbaadaniin barreeffattuu jala kana tools kan jedhutti kilikii gootanii wantoota adda addaa foontii isaa akka barbaadan, halluu isaa akka barbaadan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Bifa bareedaa ta'een kan akka kanatti sirreeffattu PowerPoint jechuudhaaf isin gargaara jechuudha. Inni kun jechuudha. New presentation inni jedhu jechuudha. Amma baakii haa godhus yoo barbaadan seefii godhattu jechuudha. Seefii godhachuuf immoo asirra kilikii gootaniiti bakka geengoo kana rogarfii kanarra kilikii gootaniiti salphaatti seefii godhattu. Ani garuu baakii godheen gara duubaa deebi'ee ammallee warreen afaan isinitti agarsiisa. Ammas pilaasii kanarra gaafa xunnu new memo kan jedhu kanatu jira. Inni immoo zimmenneetuma noottiiwwan adda addaa qabachuudhaaf nu gargaara. Asirra kilikii gaafa goonu noottii qofa nuuf fida. Asitti noottii barbaanne barreessuudhaan seefii godhannee yeroo barbaanne akka itti fayyadamuu dandeenya. Dabalataan ammas dookumentii adda addaa print gochuu barbaanne barreessine new document iddoo kanatti kilikii gooneeti wordii barreessina jechuudha. Kana bakka black kanatti kilikii gooneeti asitti waan barbaanne bareechine barreessine kanaan booda seefii goonee gara print gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nu gargaaran kun yookiin dookumentii adda addaa barreessuu namoota barbaadaniif jechuudha. Jala kana kiiboordiitu jira. Kiiboordii barbaadan jala kana jira. Akkasumas tuulsiiwwan garaagaraa asii itti dabalattu jechuudha. Wantoota adda addaa jechuudha. Dabalataan isin barreessitaniin booda print gochuu barbaadan print kan jedhu bakka kana jira. Foontii isaa jijjiiruu barbaadan immoo gara barbaadanitti jijjiirtu jechuudha. Halluu barbaadanitti jijjiirtu. Sababiin isaa asitti jira waan ta'eef laayinii jala sararuudhaaf akkasumas foontii isaa jijjiiruu barbaadan akka barbaadne jala wantoota adda addaatti fayyadamuu dandeessu. Sirriitti ilaaltanii isin jechuun barbaada. Kanneen of keessaa qaba jechuudha. Wanta gurguddoo hedduu of keessaa qaba. Kanaan booda seefii gootanii itti fayyadamtu. Inni kun isa kanaa dhaabbiin kun hedduu bareedaa waan ta'eef sirriitti itti fayyadama. Argachuu barbaadan immoo gara Telegram chaanaalii Fortoo aappii deemaa isin jechuun barbaada. Inni biraa keep notice kan jedhu kanaadha. Inni immoo irra kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan fuula akka kanaa fida. Fuula akka kanaa isinii fida. Iddoo pilaasii kanatti kilikii gochuudhaan isallee waan barbaadan irratti barreessitu jechuudha. Akka kanatti isinii fida. Inni illee text jedhee list jedhee aadoo jedhee diroo jedhee image jedhee isinii fida. Waan barbaadan diizaayinii istaayilii barbaadan noottiiwwan adda addaa barreeffachuuf illee isin gargaara. Text irratti kilikii gooneti noottii barreeffannaa jechuudha. Bifa salphaatiin asitti noottii barbaanne barreeffannee kanaan booda seefii godhannaa jechuudha. Seefii godhannaa isas akkuma sanatti fayyadamuu dandeessu. Foontiiwwan garaagaraa jala isaa kana jiru bakka A kanatti kilikii yoo gootan foontiiwwan adda addaa asirraa isinii baasa. Kanneen fayyadamtanii barreeffama keessan bareechitanii barreeffachuu noottii adda addaa asirratti qabachuu dandeessu isiniin jedha. Bifa salphaa ta'een kanneen fayyadamtanii itti gargaaramuu dandeessu. Baay'ee easy fi akka gaariitti bilbila keessan fayyadamuu kan isin gargaaru aappiin kun waan ta'eef aappii kanatti fayyadama. Argachuu barbaadan immoo gara Telegram chaanaalii Fortoo aappii deemaa isin jechuun barbaada. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa nagaan naa tura. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarra nagaatti.